Egaa har'a sagantaan teenya akkumaan isin jee akkuma asirrattis agartan cinatti illee argamu obboleessa kiyya Ustaaz Mumshiid ammoo injiinar ta'ee kan dhufe Abdurrahmaan Hussein waliin sagantaa gaafii fi deebii bal'aa waan goonuuf hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Ustaaz osoo hin jalqabin dura salaamtaa hawaasaan nu jedhi har'a sagantaa gaafii fi deebiitti achi deemna. Inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبليين في كاري ورا بردفتوتا عبد الشويس تهي بردفتوني كاري أدادا خاران تانا سكن تاخنا بريد شو ستر كم تنون دي خيسانو خاران تانا عبد شو نقولوا دي مرسا شا يا ربي جي وان شوغونو وان شوغونا راندانا مال شوغونا نافينو جتاني ولين شوها غونو سنين جنة ويا رانتانا خيستي مي وان تكون سيغافدا وان سيغافدو فناف دي بستا نانجاني فرون عبدين وان سام نغافتاني سنبيني مي ان شاء الله يا ربي جيغا ولين ترى maybe sagantaa waa walirraa barachuun hanga danda'utti dhaloonni tokko bu'aa bahii hedduu keessa dabra namu seenaa mataa fi qaba akka biyyoota guddatanii kanatti namni guyyaa dhalaterraa eegalee waggaa sadarkaa waa barreessuu irra ga'e seenaa fi ni barreessa akka hawaasni biraallee irraa barachaa deemuuf jechuudha biyya teenya keessatti hin baratamne immoo akka amma abdiin godhe kanatti waan tokko tokko namni walirraa barachuun hanga danda'amu takkatti waa walii qooduun barbaachisaadha haadhanii namni waa hedduu keessa dabra haadhanii waa wal keessaa baasuun hedduu barbaachisaadha jechuudhaan barbaada. Maybe anis bu'aa bahii adda addaa keessaan dabre taa'aa waan irraa gaafatu isaan keessatti waa hedduu harkattan ta'a walafeera gamana dhiyaadhaa isin jechuun barbaada. Tole, galatoomii Ustaaz. Egaa daawwattoota keenya sagantaan jalqabuuf deemaa. Sagantaan interview gaafii fi deebii waan ta'eef waan YouTube irratti gadhiisnu waan hin ta'iniif live waan ta'enuuf so namoonni jidduun baatan almost sa'a takkaa yoo guddate sa'a takkaa fi daqiiqaa muraasa waan turuuf hangasitti babaatanii akka hin deebine ta'aatii nu daawwadhaa obboleeyyan keessaniifis share godhaatii nu kafeera sagantaa bareedduu waa hedduu irraa baratanii tole directii karaa gaafii fi deebiitti seennaa mee jalqaba irratti ustaaza maqaa keessanii fi iddoo dhaloota keessanii amma immoo eessa akka jiraattan gabaabinaan nuuf himaa inshallah. Ani maqaan kiyya Abdurrahmaan Hussein Abdallah Hassan Ali Sharuq irra sawaaree lukkuu iluu aboonnoolee daga qalloo bareento Oromooti. Bakkeen itti dhaladhe godina Harargee lixaa ana daroo labutti dhaladhe. Magaalaa xiqqashoo gurraacha jaallatu akka biyyaadha. Ganda akka baadiyyaa ture. Amman kana xiqqashoo biyyattii wayyoo itti haa jennu malee baadiyyaa keessatti dhaladhe. Akkasii daa'imummaadhaan barnootaaf jecha bu'aa bahii adda addaa keessaan ture. Kana wani jiru. Galatoom Ustaaz. Gaafii tanatti osoo hin seenne silaa nashiidaa takkaan baniisa goonee nashiidaa sitti toluun hawaasni fadhu takkaan gabaabsiteetuma nu jettee directii seenne hawaasuma nu yaadachiisuuf. Inta inshallah rakkina hin qabu. Inta. Ani gaaduu gaadha hedduun keessan alama nashiidaatiin na beekanii durii irraa kaasee dhangaa dandeettii xiyyaatti nashiidaalee garaagaraa hawaasa kiyyaaf dhiyeessaatiin guddadhee hedduu keessaan turellee jechuun hin danda'a. Saniif inshallah mee irra nashiidaalee biyya keessaa ta'a latee foo'is nashiidaa haariyaan dhiyeenya baroota lamaan dabre kana keessaa dalage keessaa hin filadha jeetii yaada. Himboonin hin tuffatin dheerattee samiin tuytuu ajjattee dachiin urtuu tahiboo tahilikkii tahiboo tahilikkii dhiisiboo dhiisi lakkii. Himboonin hin tuffatin dheerattee samiin tuytuu ajjattee dachiin urtuu tahiboo tahilikkii dhiisiboo dhiisi lakkii.
qaba Tayo si godes kabinyi khuni khutam bareda yo si godes baredin nini khutam yo humnan jabata tes jabinyi khuni khutam Kutubo sadakadu wangari tino jadu rakata gamachisi senate barefadu Khanara tufatuhum borumo si tufatam Arrayo wadabele borumo ni arkatam Arrayo dalachahes borumo ni dibatam Rabbindan deti nisa khanini dukkanesa Khanammo irraibsa Khanamma dukkanese borumo irraibsa Khanamma dukkanese Borumo irraibsaha himbonin hintufatin derate samintu itu derate samintu itu udate decinurtum dizibo disilakim himbonin hintufatin derate samintu itu ajate decinurtum Tahibo tahiliki disibo disilakin jiruntun dunia da fesi sajijiratam arrayo niftubatte borumo ni chaliftam arrayo nifudatte borumo ni kallatam arratam Arrayo ni beredes borumo ni fokotam dulomte koshoroite akanta ne fakata dulomte koshoroite akanta ne fakata Degada fabulta arramo foki jarta milahe kulakata arramo konkolata mekhane khadadu takiti rawfatam micheji cirtufu akantane mudattam arramo durji gute akago tuwalalta arramo durji gute akago tuwalaltaha himbonin hintufatin deratte samintu itu ajjatte dachinurtum tahibo tahiliki disibo disilaki himbonin hintufatin deratte samintu itu ajjatte dachinurtum Tahibo tahiliki disibo disilakin Masyaallah wallahi nashidan tun akka kana bareedonu arran halan egeefadde hedduu bareeddi yadoloo fi walaloon isaa jechuun isaa maashaallah youtube irra jirtimi nashidan tun himbooniin ta'etu keessaafu mummuraan as gubbaa tiktok gubbaa hedduu jira galatoomii ulfaadhu okay gamanumaan haragaa fi itti aantu seenna mee waa'ee Abdurrahmaan irraa jalqaba dubbannaa osoo ustaazan tahiin osoo munshidan tahiin osoo injiinaran tahiin duratti Abdurrahmaan gaa ijoollummaan akka manaa bahe intervii garaagaraatii fi namoota adda addaa yeroo gaafannu dhageenye turre almost umrii 19 jidduutti manaa bahe mee Abdurrahmaan ijoollummaa isaatti akkamirra ture haala akkamiin dabarsuu ture eessa ture jalqaba gaafa manaa baatu biyyatam deetee eessa deetee may haala ijoollummaa isaatiirraa bal'inaan nu taphachiis inshallah. Ani akkuma reebsiniin jee godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Burraa isaatti dhaladhee akkuma ati quraana gaafaan fixee nu beeku ijoollummaatti hin fixee jechuu dandeessa. Gaafaan quraana fixee yaada dhummaan gaafa kanaati jee quraana ijoollummaan hin fixee akkaan quraana fixee ammoo deemuun qaba jeetiin murteesse. Reedduu darasootaatu ganda keenya jiraata. Darasoonni kun akka qaraatii dhufan waa barachuudhaaf akka dhufan kanaatu naaf gale jechuun danda'a. Anis yoon deeme
aku madrasah kana deeme darasummaa deeme ilmi tana baasuun qaba waan jedhu nan dhaga'ama duraan birootuun qabne abbaan kiyya hedduu ijoolleen na duraa hunda akka isaan barataniif isaan kakaasa ijoolleen inni barsiisu yaadaa ture tun hundi barachuu hin dandeenya akka inni barbaadutti abbaan kiyya barnoota ammayyaatti namanu barnoota ammayyaa jaban isaanii keessa yoo kafran malee waan hin qaraaneef barnoota islaamaatti waa'ee amantii barachuutti amana. Waa'ee amantii kana kan baratu ammoo isaa booyuun beeka ijoolleen jeetummaa naa baratee maanaa barattee akka namni ta'u hin taane jee isaa hedduu booyuun beekan. Ani abbaa kiyya kana gammachiisuun qaba. Ijoollummaa kiyya keessa sammuu kiyya keessa akkana uumame obboleeyyan kiyya kana duraarraa abbaan kiyya hin milkoofne. Abbaa kiyya kan akka inni fedhu san tahee gammachiisuuf hin qaba. Waan inni fedhu san guutuuf hin qaba. Ijoollummaan qalbii kiyya keessatti na uumamti. Obboleessan irra guddaa tokko jira. Obboleettiin irra guddoo tokko takkaa jira ammas ta'u obboleessa keessan irrallee guddoo jechuudha. Abbaan kiyya osuma akkanatti hin jaalatu mucaan tun haatee daansii dheete. Yeroo daansii dheetu obboleessa kiyya kanarra guddaa kana halkan lafaa kaaftee kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kanarra guddaa kana innis yeroo san ijoolluma kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kana suuta baaftee osoo abbaan kiyya hin dhagahin bakka daansii san wajjin dheetee isa booda takka keessee daansii isii taphattee fixattee gara manaa dhufte. Wayita gara manaa dhuftu osoo isin dhufin dura abbaan kiyya lafa ol ka'ee bakka silaa rafan irraa ka'ee dhufee bakka isin ciiftuu dhabe. Deebiin obboleessa kiyyaas dhabe. Waan ijoollummaa xiyyaatti sammuu keessan uumame keessaa jechuu akkaan. Dizee dhabu ni boo'ee abbaan kiyya kun. Hirriba ijoollummaa ni beektaa boo'insa inni mataa kiyya kana gubbaa taa'ee boo'uu irraa hirribaa hin ka'e. Namni kisee ijoollummaa kana hirribaa illee wanni laaftuu naman kaastu isaa baala isaa boo'u jiru natti. Boo'ee ka'eetiin suutatti ol je'ee ilaala. Isaa barree aaree waan jiruuf nanis na dhawa jee sodaadheen taa'eetu mataa. Inni haasawa ijoolleen xiyyaa alima akkanaa taatuun fadha. Har'aan kana kanatti mucaa kiyya silaa kaniin qabullee na jalaa baaftee mucaan sun jee boo'ee sudite. Wadarra mucaan sun mucaas fiddee dhuftee qaawaan ol laaltee abbaa kiyya isaa boo'u garraan usteetuma qaawaan eegu seente. Wadarra mucaas fiddee jirtu waan ta'eef mucaa fuutee qaawaan keessee haatee baddee kuttee jechuudha. Waggaa abbaan kiyya dheerattichi deebi'ee mucaa fuuteet ol darbitee haatee baddee kuttee jechuudha. Shan dhiisette. Abbaan kiyya mucaa kana qabateet xiqqaadha. Mucaanis nama guddaa miti. Morma kana jala qabatee takka kana asii qabatee takka ni ciniina akka godhuun beeku. Takka ammaas qabatee rabbi kadhata. Ansa ilmaan kiyya kurra haa diinaa barataniifi malee akkana narraa ta'anii fi yaa rabbi fayyadee booyaa takka mucaa kana ni tumaa takka ni ciniinaa takkatti booyaa akka godhu dhabee rakkata. Qalbii kiyya tana keessatti guyyaa kanarraa eegaleen abbaa kiyya kana gammachiisuun qabachuun qalbii kiyya keessa nuumamte. Abbaa kiyya kana inni nuti barannee aalima ta'uu fadhaa. Nuti barannee akka nuti diin kanaan jabaannu fadhaa. Waan inni barachuun irraa barasan barachuun qabaan qalbii kiyya keessa nu uumamte. Ka'eetiin quraana jabaadhee quraana fayyaniin fixee hoggaan quraana fixu deemuun qaba jee murteessee ni yaadadha yeroon dura deemu manarraa maallaqa qarshii 30 isaan jalaa badeetiin deemu ka'e boodarra maali irraa bade isaan nuti fadhanii jeetiin itti hime mucaa tokko wajjin kaanee qarshii 30 isaan irraa fudhadhee isaanis na qaceelchanii anee manarraa baane. Anaa murate nagarraan jechuudha isaanitti illee immoo fi an deemeetuma abbaa kiyya kana gammachiisuun qabaadha malee waan biraatiif miti. Magaalaa Machaaraa kana dhufnee atoobisa yaabbannee deemne mucaa guddaadha. Anjoollee gisee san iyyaa daddummaa umurii xiyyaanii yeroo san eegaan amata 6 amata 5 kana qaree booda sagalee na jijjiiramtu dardaruu eegale jechuudha amata meeqa akka ta'e hin beeku waan gisee sagalee nama jijjiiramtu amata meeqatti. Eegaan buluu hariyaada tajriida tafsiira qaree booda. Amma guyyaa dura manaa baanu kana guyyaan hundarra hamaadha.
mucaat qisana raguddaa tokko jira abdi abiyoo harjaanii gandarraa wajjibaane nam takka wajjin jiru inanis biyyeen beeku anis biyyeen beeku takkaa biddeen ummaatii yaa malee nyaadeen beeku biddeenni mana namaa ni mi'aawattuun beeku nama quubsattuun beeku wayita machaara kanarraa kaanee jilbuun akkanaas garagallee kara fotoraa kana geenye isa deemnani beektaa balballeetti Sheekh Mahmud Jaanii alima guddaa bakka sanitti darasaa 3,000 ol barsiisaa bakka san dhaqnee barachuu qabna inni naaf inni wajjin deemne mucaan kun osoo wajjin deemnu inni narra guddaadha itti gaafatamummaan Abdurrahmaan illee narra jirti beekana fakkaata mucaan kun waallee naa godhuu danda'utti beekaa takkaa innis manaa ba'een beeku wayita ani immoo xirisha isarratti hin hirkadhe na fakkaata wayita galamsa kanaan ani karaa balballeetti kan achi garagallu karaa kotoraa kana geenyu konkolaataan nungoo mucaan kun osoo wajjin teenyutti way jechuun isaa toon garaa kana bakka 50 na booda argee reeffadhe isaa hayo seeda biyyaa yaa hojirraa jechuun adda gamtee reeffadhe akka tasaa deemnee balballeetii kana geenye akkuma yeroo san garaan isaa mucaan sun akkas teessuun naaf inni wajjin bubbullee karayaan hin beenu darasummaa qariyaa baafachuu hin beenu akkatti darasaan jiraattu hin beenu darasaan nuti biyyatti nyaata kannaniif hin beekna achi namni nyaata namaa kan hin jiru biyya kana darasaa 3,000 olii jira waan ta'eef jecha darasaan bifa bareessitee jirti ani qar 30 fudhadheen deeme waan isa jaa biddeenni sumuuniidha yeroo sanii biddeena sumuuniin bitanneetuma galgalaas biddeena sumuunii kana bishaanii wajjin nyaanna osuma akkana jiraannu inni ka'ee ani fad biyya akkana jiraachuu jeena bira deema jiruuti keessatti yeroon hamtuu na mudattee inni na biraa deemuu sanii jechuudha. Ana ammoo waan sajjaabu kan waan ijoollee murannoon kiyya waan abbaan kiyya irraa gammadu dalagu malee hin galu jechuun muradhee. Guyyaa tokko guyyaa inni na biraa deeme mucaan kun wanni itti na biraa deeme naaf inni deemneeti ganda tokko deeme. Akka darasaa kanatti deemnee qaariyaas barbaaddannee godhuu qabnee magaalaa salaa balbaleetii tanarraa baanee biyya biraatti akka deemne fagoo fagaannee akka darasaatti jechuudha. Ganda kana gisee deemne darasaa gaafanne kam ta'an jennaan akkanachi deema sadaqaa kadhadhaan hin jaan akkam jaanii kadhatan akka jaanii kadhatanis nu qaraasanii deema kadhadhaan hin jaan akkuma kanatti ganda tokkotti deemnee mana tokko deemnee manuma sareen jirtu deemne akkuma dura deemne nuu khaliixaa fannifatee deemu darasaa gaanii beektaa darasaa ijoollee sareen kun nuu dura fiigu garraan daranuu galaafuu didee Jangan sama seperti Arif yang berada ini. Ujian irram pandai satu ujian sering hari aku ni suya itu berarti ini ram pandai juru tiap hari satu. Ujian bekal karena agaran ani kita kan anda kabar ujian perakhir berada le. Anak mau kapan apa? Ati buah bahi tidak terkaboda. Buah bahi tidak terkaboda. وان سجى بالبليتي خانت واني هندقن الرا وان سموتي ذا غيسان هندقن الرا نجاكم كيه ويتزوري نبرا خوتي عن أسري مسجدة خيسة مسجدة نتي نافي مجالسون خيسة بلو ترى خيسة نام تكمل أما تصدم أفرتنفا كتات تمها أمن والقبال اتهاما تفكي من سنين من جيبسته مسجدة سنين وقا كتان كون قبال رقوق دوغي تجابي خانوا برا قبال اتهاما اوكي نساء وامبراتي مسجد خان أنا خايسة بولا أما خباق يكمل مسجد خان خايسة بولا نياتيسيتين جاد رسالة كاوا مدينة سنين كاوا سوجين ديما خباق أسخيسة بولو زداد وجادي من جي خان نما خان خايسة نم تكو تكو هدراجة واتو جوا جاسن فودين نانتيمي هاقو تكو جري نزيري نو منني كاريا غلو خبارا غندر رخوبا خلاص أنجند خنا نقلن أنجي إيجا سامي كديم نبوت كيرانتون يروب بينسي عندي فون نمانيا شو براتي ركون الددا ومنتج رتورا خياتي وجديمه جزين أشرقو نديسين أبرادي مي شوف جاهون قبان تري قصة تافه إف دوبا ديبو في سنتانه فولدرا ديبو في سنانتاتو يرو بينسي لين زمانا mootummaan jijjiiramaa keessatti nama nyaachuu baree hedduu uduun adda addaa nama nyaata jaanii deemtu waan ta'eef hedduu sodaadha ijoolleedhaas
بودرة أكمان تهيه دي مي جندا سندك بدو بدي بورة يجينا جندا إني فول النجار سيهجرا جندا سندك إني جندا سن خير إنه كانوا نانجي كم تين جندا نمارك أي شات مسودا شاهوا خيرك ويتان دكو دراسات تين في زمان كانت ديمو دراسات كجماعة إنسان وخاو بنين تكو إنسان كانوا أدرك دراسات أنا سودا ده خاصة نوكو سندك ده هنا كمية جاندو أنا هو سيكنا بنا جلتي ده هتي جرونار كي أبو عبد الرحمن مجا درسا كون نانجي سنة يا ماجيتين تمدي في جاترك ويتام في جاتركو وان درسوا ما هيسم متدرا مجا كون نيامون إساتون أكوان ون الدنيا ترى رانجس نجمع تجيب وان ديم نانجون سيدرا خيتين اتراك جزيرة اتراك درسانا ما سديتي توغلا خيسي زاوية إسان غلاني تنما لما مريم فور كنت برندا ترجلنا نوني غلان درسا سديتن تنا خيسا أبا لما كاريا كبا كاريا چون بكر راوانياتا درسان جها كاريان كبت ويتي شاي سلانو ويتي نندك مخريبا بودا ويتي شاي سلانو خيمي عبد الرحمن صدقة خرنا هنا نجا كذا ياس جان تكبرتي خنايا مسون أكان سودا ده ولا ده سناركي فينك أبي أبشر يا دين نانجي الدنيا ترى إنك سنجا مجلسين جم جالس أنا ملي قالت وفتون فرا ترى سما خيسة تكا وابر بشورين تبغى تقودا جيتي يادا أكما لقي فنيلا لو أنا بتسمو دي خيسة تبغى تقودا كوا كون نانجي إيش دي صدقة خرنا نندي إذا درسان تلفون تسي كاريان قبل نولا وقفا كوا وكر روانيا ترى كاني وجديم نه كندو خش سفارة جاني أكا سفاراتي أكانا ترى جرا نانوني سونا كسي جرا ملي أكو سونا نانوني سوني نانوني والبلدي تيو خوني ماني ساني ترى جرا ما كانت تي درسان نمني جاه وجديم نكون ترى أتي تنرديم جاني في والخيال ati muka nanjan atis genta kan asin tarre kan aci bahi wa kharadu nanjan wani daga nafas ani akamin ja aji ega fadde kan tkharadu sna himani waitan khibra de me kisa nanjan sanin jajo manuman durat rufe wannan darna jayo mas manuman durat rufe manasarego arras saren akuman daken natti iyite qeetin sare tan dura fige qattu manad debiyan qara isan nanja kanan debo wayta manad debo darasat runti wanya ta gurratani wa hunda fidatani qan ansolati khanis wan ka festalati gurratani dufan ize dufan anni arkatan jetu yani wa dil arkatan dufan nya ta dila khadan ka dufan mal ni weta nya ni sani nya ta top nya ta esprit أنسول ما أنا خيستي بخلة أنسول ما أنا خيستي خطا دابو أنسول ما أنا خيستي خطا بالدينا أنسول ما أنا خيستي بكو متكتي شورا غارين شومو بكو ولا مجنّا غاني شومو في الدنيا تشانيس ولا ما خيسة أنسول ما أنا خيستي شورو مركز خطا مركاتيس أما سانو دفدني بكتكتي وانا كفيستالا تكررنا غاني نياتو تيلا خنا تهدو ati yo khafid defidina anjani ana kada sa gizen magala dufu asa jele gizen de dena somoni bitade timbe dena nam bitade san sarin tasbas ajaiba nunti akabe dena gutu si khanete hay adu dena sitis gizela lamma magala rafid de butun isa de jani ajaiba nunti sare tan magala fid de gutu si khanete tun jani ajaiba اتني من في تيجي تيجي فديت مان هنار كناس يجورين ندبي وجنا دش درسوا ما هيستي بفخانان إيجان ده برسبودا أشبودان أكو ما درسان كان تحتها أني أبدا هنقلو أبدا درسوا ما تيجي سينقلو جي ركون في تنام دو تيجي سينقلو جي وانسى جابيرو سانكيس تحركنا ما تتاهو جر جرانيا ترى بديرة كتشوجرا واحد دوجرا بكان ندمي كره أقالا بالبلتي تنامت أفهم مكانم توي بلو خريادة تجريد تفسيرا ركو تنغيس التخانين برده مقالا
balballeetii tana naannoo isii hundarraa bakkarraa waa nyaatan dhabne eessa galla kotora galla. Kotora kanaa fi bakka san jidduun yoo xiqqaate kiiloomeetira gara 20 ta'u. Yaa, ogo. Kiiloomeetira gara 20 fi 30 ta'a.